Ayer dhuftoota koo amma sirra deebiin arginu jirra. Barnoota garaagaraa wajjin barachaa turre laayik koomentii share gochuudhaan matumsa waan turtaniif hedduu tokko sin jaalladha galatoomas niin jedha. Dhimmoota garaagaraa dhimmoota teknooloojii wal qabatan keessatti ijoolleen keenya afaan Oromoo dubbataniif barreessan dhaga'an kuni akka itti fayyadamu waan tokko irratti rakkachuu hin qaban jedhee Amiisa Bokkootu waan yaadee murteessee fi wantoota garaagaraan simbira dhaabbachuudhaaf qophii ta'ee viidiyoo garaagaraa hedduu isaanii waraabee gadhiisaa ture ammas gadhiisuudhaaf qopheessee jira. Isa kana itti fayyadama. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan akkuma loogoo irraa argaa turtan seenaa Amiisa Bokkootu kan jedhu kana search godhaa sana booddee subscribe kan jettutti buutanii sana booddee mallattoo bilbilaarra cuqaastu ergasii booddee all kan jedhurra yoo gootan bifa notificationidhaan barnooti asii gadhiifamu direct akkasiin dhaqqabuuf isin gargaara jechuudha. Har'a appilikeeshinii tokkotti fayyadamneetu taayimii keenya save godhanna. Appilikeeshiniin kunis maayinni yeroo hojii garaagaraa irra jirra ta'e biiroo garaagaraa dhimmoota dhuunfaa fi wantoota kan biroo irra jirra ta'e tekstii yookaan immoo waan tokko yeroo namoota kan biraaf erginu bifa garaagaraa jechuudha. Barreeffamoota dheeraas haa ta'anii yeroo biyya tokkotti erguu barbaannu tokko harkaan barreessaa ooluuni taayimii keenya fudhataa ganaa qubeessi sirreessuu nu barbaada jechuudha. Inni lammataa immoo yeroo keenya iyyuu fudhataa inni kan biraan hojii kan biraa hojjechuu tekstii kana fayyadamuutu hin danda'ama jechuudha. Kana gaafa isin jedhu appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Ammoo buufattanii akka itti fayyadamtan isin gorsaa. Yeroo isin voice duwwaadhaan dubbattanii direct geessee maal godha jechuudha. Gara meesejiitti gara barreeffamatti gara SMSitti isiniif jijjiira jechuudha. Namoonni kana fayyadamuu barbaadan hedduu akka taatan ifaadha. Kana duwwaatun ta'in social media garaagaraa yeroo fayyadamtan keessattuu FB wantoota garaagaraa irratti jechuudha. Yeroo waan tokko post gochuu barbaadan ergaa garaagaraa barsiisota garaagaraa wantoota hedduu wanta yaada garaa keessanii irratti barreessuu barbaadan achirra teessanii ganaa qubaan tokko barreessuu isin barbaachisu sagalee duwwaadhaan dubbattu appilikeeshinii kana keessa seentanii inni immoo gara meesejii isiniif deebisaa sana booddee copy paste godhanii sana irratti gadhiisu duwwaadha. Waan sa'aatii meeqa irra teessanii hojjettan daqiiqaa muraasa gidduutti hojjettanii baatu hedduu tokko taayimii keessan save isinii godhachuudha. Kanaaf namni kamiyyuu moobaayilii isaarraa play store kan jedhu hin qaba. So kanaaf play store keessan keessa seentanii write SMS by voice kun iddoo kanatti kan argamtu jira. Isheerratti gootu jechuudha. Kun iddoo kana write SMS by voice sana search gootanii booddee install gootu sana booddee open yoo gootan setting tokko isin gaafatu direct qafoo keessan irratti isin godhachuudha. Sana booddee maal gootu kun na wajjin deemuu dandeessu akka kanatti irratti cuqaastu sana booddee kun bifa kanaan isin ifida inbox kan jedhu jira. Outbox sun wantoota isin fayyadamtan ergi fayyadamtanii booddee wantoota inbox namoonni isin arganiif wanta outbox isin namaaf ergitan warra sana kan argisiisu. So asitti maaltu barbaachisaa tuu kan jedhu irra keessa jira. Tuu kan jedhu kuni qaama isin erguuf barbaaddan kan nama isin erguuf barbaaddan sanadha. Bilbila isaa iddoo kanatti barreessitu jechuudha. Sana booddee duubatti deebitanii message text kan jedhu jallaa kanarra jira. Message text iddoo jedhu kanarratti tekstii harkaan akkanatti taayipiidhaanis barreessuu dandeessu. Kana malee garuu harkaan teessanii barreessaa ooluu irra gara jallaarra kun bifa rekoordiidhaan kan jiru kanatu jira. Sanatti yoo butan mallattoo rekoordii tusinii dhufa sana booddee mallattoota isinii kennaa waan garaa keessanii haasoftu jechuudha. Haasoftanii gaafanni lafa barbaadan geessanii dhaabdanii achirratti okee gootuu sana booddee sagalee sana gara tekstiitti jijjiiree kun iddoo kanarra siniif tarreessa jechuudha. Sana booddee asii fuutanii iddoo biraa irratti illee copy pasteedhaan geessuu dandeessu yoo barbaadan direct message silkiidhaan nama erguu dandeessu. Dhimmoota hojii garaagaraaf itti fayyadamuu dandeessu. Dhimmoota barnoota garaagaraaf itti fayyadamuu dandeessu. Ergaalee hedduu ittiin dabarfachuu dandeessu. Appilikeeshinii ajaa'ibaa taayimii namaa save namaa godhu keessaa inni kun isa jaallatamaadha. So ani amma cheekii isinii gochuu nan danda'a ture egaa screen recorder yoo gadiin jiruu fi recordiin hin danda'amu. Kanaaf yoon asirratti recorder mallattoo biraa fide jechuudha. Isin garuu recorder kanatti buutaniitu fayyadamtu jechuudha. Kun fayyadamni isaa waan nama dhibu inni baay'ee tokko salphaadha. Appilikeeshinii kana amma buufadhaatti fayyadama. Hedduu tokkotti gammaddu. Akkamitti akka copy paste godhan yoo akkamitti argisiisuu barbaadanii iddoo kanatti waa barreessee jechuudha. Ittum sagaleedhaan dubbadhee rekoordii irra jiraaf malee naa barreessuu danda'a ture. Kun fakkeenyaaf hello tun jedhee dubbadhee ta'ee rekoordii arginu booddee jechuudha. Naaf barreessa ture bifa kanaan
garuu amma gatiin record jiruuf naan hojjetu. So iddoo kanas jiru kana copy paste gochuudhaafi okay duubatti deebi'ee tokko social media keessaa fakkeenyaaf FB ittiin fayyadama. Okay FB koo kanatti banadha. Sana booddee iddoo ammaa keessa galee wanta ani sagalee an dubbadhe kana gara voice dha wanta ani dubbadhe kana gara SMS itti na jira taanaan social media ittiin fayyadamu barbaadate akka kanatti mallattoo kanaan copy gootu kun copy kan jedhu jira copy kanatti gootu sana booddee direct kana keessa baatanii jechuudha. SMS no sorry message FB keessa galtanii iddoo kanarratti erga kanatti lafti itti barreeffamu kun jira iddoo yeroo kan birarratti barreessan jechuudha. Gadi cuqaastu sana booddee akkasii gadhiistan paste kan jedhu sin gaafata. Paste gaafan godhu kun isan sila gara sittinaaf barreessee ture jechuudha. Voice recorder keessatti gara kanatti naaf fideera. Hello guys kan jedhu kun asirraa taa'eera. Footoolee garaa gochuu barbaade taagii garaa gochuu barbaade kun iddoo kanatti akka barbaadetti bocee bareechee jechuudha. Asirratti post gochuu danda'a. Kana booddee kun mallattoon post jedhu jira. Post gochuu duwwaadha jechuudha wanti naafu. So copy paste illee akka kanatti fayyadamtanii application sanatti fayyadamanii time keessan save gootanii wantoota dheeraa hedduu harkaan barreessuurra sagaleedhaan dubbattanii sana booddee copy paste dhaan fiddanii iddoo garaagaraatti fayyadamuu dandeessu. Barnoota kanatti hedduu akka gammaddanii fi application kun akkasinitti tole tilmaamuun nama dhibu. So ammoo buufadhatti fayyadama. Amii saba kootu barnoota kanaaf kanneen kana fakkaatan hedduu isaanii isin barsiisa. Namoonni ammallee subscribe godhin jirtan subscribe gochuun maamila Abii saba kootu ta'a. Yoo sitti tole like, yoo sitti tole share, yoo sitti tole hiriyoota kan biraaf illee share godhisiin jedha. Hordofaa waan turtanii wajjin waan turtaniif hedduu tokko galatooma. Barnoota kan biroo isin barbaaddan yoo jiraate koomentii yalanaa kaa'uu dandeessu. Inboxii garaagaraa wal gaafachuu dandeenya. Afaanuma keenya walirraa haa barannu. So thank you.